Yooyaa hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nagayii keenya bakkuma jirtanitti isin haa gahu jecha oduu har'a isiniif qabannee dhiyaannetti dabarraa jalqabarratti oduuwwan gaggabaaboo. Lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii miliyoona 4.38 ga'uun gabaasamee jira. Haalli nageenyaa dhabamuun Oromiyaa keessaa hammaataa adeemuun illee ibsameera. Ayyaanni Shinooyyee kan hawa ayyaana waggaa naannoo Oromiyaa keessaa kabajamaa jira. Kanneen armaan olii sagantaa har'aaf ka qindeessine keessaati. Amma dabareen kan oduuti gara oduutti dabarra. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutee jettee labsuun ishee madda waldhabdee yeroo dheeraa hojii seeraan alaati jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Misrii dilbata kaleessaa balaaleffatee jira. Tarkaanfiin gam tokkoon Itoophiyaan fudhatte kun Misrii fi Sudaan waliin marii taasifamu ulfaataa kan gochuuf jiru ta'uu ibsee jira. Mariin kun bara 2021 addaan citee ka ture yoo ta'u garuu ji'a darbe deebi'ee kan eegale ta'uu ibsi ministiriin dhimma alaa Misrii baase beeksisee jira. Itoophiyaan dilbata kaleessaa hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu ishee beeksiftee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama duraan Tiwiitarii jedhamee waamamu tureen guuttaan hidha haaromsaa arfaffaaf milkaa'inaan xumuramuusaa gammachuu guddaanin beeksisa jedhan. Misrii fi Sudaan hidhi guddaan doolaara biliyoona 4.2 baasu kun qooda bishaan Abbayyaa isaan argatan haalaan akka hir'isu waan sodaataniif hanga hundi isaanii akkamitti hojjechuu akka qabu irratti waliigaltee irra ga'anitti Itoophiyaan bishaan guutuu akka dhaabdu irra deddeebi'anii gaafatanii turan. Yeroo ammaa kana raafama waraanaa biyya keessaatiin liqinfamtee kan jirtu Sudaan waggoota dhiyoo as ejjennaan ishee jijjiiramaa jira. Hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti kamisa darbee qaammee 2 bara 2015 geggeeffamee turetti fufee hidhamanii kanneen turan hoogganoonni paartii arfan hiikamanii jiru. Hiriirri sun humnootii nageenyaan addaan kan faca'e yoo ta'u hoogganoonni paartiif namoonni kanneen hiriira kana irratti hirmaatan reebamuuf hidhamuu isaanii gabaafamee ture. Hoogganoota paartii hidhaman keessaa dura taa'aan paartii Arenaa ka ta'an obbo Amdoom Gabrasillaasee sababaa hiriira kanaan namoonni 150 ol hidhamanii akka turan ibsan. Gaafa jimaataa hoogganoonni paartii arfanii mana murtii Qadaamaayii Wayyaanee jedhamu kan Maqalee keessa jiru duratti dhiyaatanii tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000 akka gadhiifaman murtaa'us poolisiin nu gadhiisuuf fedhii waan hin qabneef jecha hanga wiixata har'aatti turfamanii waaree booda kana gadhiifamuu isaanii ibsan. Hirmaattonni hiriira nagaa sanaa kanneen biroo waraqaa eenyummaa isaanii wabii qabsiisanii gadhiifamaniiru. Ajajaan waajjira poolisii kan magaalaa Maqalee Koomaandar Waldaay Mawcaa torban darbe sabaa himaaf ibsa kennaniin lakkoofsi namoota hidhamanii 49 qofa akka ta'e dubbatan. Kana malees poolisiin miidhaa tokko malee hiriira seeraan alaa ittiin jedhan sana to'achuu danda'eera jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen kan ka'e sochiin geejjibaa dhabamuuf nageenyis amansiisaa waan hin ta'iniif ayyaana waggaa maatii isaanii waliin kabajuu kan hin dandeenye ta'u namoonni VOA'f yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa karaa Goojjam ba'uudhaan daandiin Finfinneef naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu erga adda citee torbanneen lakkoofsisuusaa mirkaneessee jira. Karaa Dassee ba'uudhaan geejjibii gara naannoo Amaaraa dhaqu garuu itti fufuullee beeksiseera. Gara oduuttaanutti ennaa ceenummoo pirezidaantiin Gamtaa Afrikaa Azaal Assumaanii dilbata kaleessaa jechuun fulbaana 10 Gamtaan Afrikaa garee G20tti dabalamuusaa kabajanii jiru. Kana malees balaa sochii lafaa guddaa ta'eef Morookoo mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,100 galaafatee booda uummata biyyattiif mararfannaa qaban ibsaniiru. Kan miseensota biyyootii 55 qabu Gamtaan Afrikaa garee kana keessatti bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensota dhaabbataa garee G20 Gamtaa Awurooppaa waliin walqixa ta'uun sirni kun gaggeeffamaa ture. Kunis bakka bu'ummaa garee sana keessaa akka dabalu gochuufi hanga ammaatti miseensa garee G20 akka turte Afrikaa Kibbaa qofa. Gamtaan Afrikaa seenuunsaa addunyaa garri Kibbaa sagalee guddaa akka argatan gochuudhaan garee G20 jedhaman keessatti biyyoonni G7 jedhaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabaataa turan irratti sagalee guddaa kenna. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa Chaayinaa fi Raashiyaan olaantummaa irratti qaban BRICS jedhamu Saawud Arabiyaa fi Iraan akkasumas biyyootii biroo ofitti dabaluudhaan erga bal'atee booda. Kunis Chaayinaan garee BRICS akka inni garee G20 jedhamu waliin walgituu danda'u taasisuuf yaalii goote ta'ee ilaalamaa jedhameera.
Moraakoo keessatti balaa sochii lafaa cimaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate gara 2497